akeekaa fi kaayoodhaa bakkeenya galmaan geenya jenne qabsoof mana baanee hanga har'aa duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Akeekaa fi kaayoo jaallan keenya irra kufan galmaan ni geenya Oromiyaan diigelma isheetti ni bilisoomti. Mirgaa'iree murteeffannaa qabsoo keenyaan mirkaanfannaa saba Oromoo ifa baafnaa walaabummaa itti weefnaa. Mirgaa'iree murteeffannaa qabsoo keenyaan mirkaanfannaa saba Oromoo ifa baafnaa walaabummaa itti weefnaa. Walgahii akkanaa yeroo walitti dhufnu walgahii yaadachuudhaa fi waan keessa dabalan wal hubachiisu waan irraa baratuu qabnu irraa barannee kan wal yaadachiifnee fuuldura maal godhuu qabarratti mari'atuudha. Akkasumattis lafa kaayamnatti fakkaata warreen kana nu qindeessitan fi warreen asitti argamtanis galatoomaa fi bara baraan hanga tokko wayyaawaa fi guddachaa deemu murannoon jiraachuu namni wal qabatee hanga fedhees xiqqaa ta'u deemaa dhufuutu mul'ata. Kanaaf akkanumatti itti fufnuus abdii keenya wanni irratti fuulleeffatamuu qabu maal goona akkamitti waa goona kan jiru san irratti fuulleeffatuutu fardiidhaa jechuudha. Ayyaanni hunii fi wanni bara dheengaddaa jiru huni fi sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo kan wal qabataadha jechuudha. Yeroo hundumaa wal qabataa santuutu asiin nama gahee jechuudha. Yeroo ammaa kana gaa qabsoon tuni sababii kanaanuu maalirra akka jiru wal hubachiisuu fi maal goonaa sanirratti mari'achuu feesisuudhaa kaniin jeefis kanaafi jechuudha. Maalirra ture yeroo baranaa kana ayyaana baranaa kana irratti waan hedduu jijjiirama guddaa arginee jechuudha. Hundi keenya waqabna waan nama gaddisiisus baay'ee arginee nama keenya dargaggoo keenya lubbuudhaan jiraan fannifamaa jira jechuudha. Duratti nutti himama gurraan dhageenya sanuu dabree waan jaha dura ta'e amma dhageenya jechuudha. Ammatti odoo namni san lubbuu keessaan baanetti harkaa jirraa dhagayaa jira. Dhaluu namaa irratti meeshaa hidhanii fi itti fannisanii harkisaa jiranii jechuudha. Dhalaa reefu godhaa jiranii jechuudha. Himameen kun faashistummaa sadarkaa ol'aanaa irra argaa jirra, dhagahaa jirraa jechuudha. Kuni homaa miti. Ammoo akkanatti hafuu hin qabu. Amma akkanattis hafuunis hin danda'amudha. Maaliif? Yeroo bara wanni cuftee haguugamtee dhoofamtee akkasitti hafuu miti barre amma. Kanaaf akkanatti hafuu jechuudha. Akka akkanatti hafne kan goonu eenyu nuyi jechaadha. Naafi akka akkanatti hafnes kan godhaa jiru numa ilmaan keenya nuyi kan fuulduraallee yoo itti fufu ta'ellee itti fufee bakkaan gahamuu qabaa jechuudha. Wanni kuni kan Oromoon irratti walii galee wal hubatee irratti wareegamaa jirus kanaa jechuudha. Waan hedduu arginee sadarkaa itti aanuu dhagayame kan jedhamu waan hedduudhaatu jira jechuudha. Tokko yoo ilaalle duratti warri faranjiin akka jirtutti Ameerikaa irraa jalqabdee hanga xiqqoo isii yoo wayyaaneen achi hin jiraanne biyya Itoophiyaa nageenyi jiraatu. Nagayaatu bada. Tokkummaatu bada. Namaatu wal afaan deebi'ee wal fixaa. Kanaafuu isin achi jiraachuu qabdii jedhanii jechuudha. Kunillee fashale.
namni wal fixa hin jiru. Tarkaanfii adda addaatiin hiriira adda addaatiin godhamaa ture. Oromiyaa keessa nama miliyoona lakkaa'amuutu jira. Hambiti biraa jechuudha. Hamba biraa kanarratti namni dhagaa darbata hin jiru jecha. Tokkummaa wayyaaneetu eega jedhan sanillee fashaltee jechuudha jiru. Soba ta'ee jechuudha. Kanarra dhaabbatuudhaan isaan mataan isaaniitu of keessa deebi'anii of gaafachuu irra gahanii jechuudha. Tarkaanfii itti aanutti dabarree jirraa nama jechisiisaa jira jechuudha. Oromoon tokkoo miti jedhameeti dubbatamaa bahee jechuudha. Arra jabaatte as dhufte diinni kana san hin jenne, laga kana laga san hin jenne, gosa kana gosa san hin jenne, amantii kana san hin jenne hunda ajjeesaa jira jechuudha. Jechuudha Oromoo. Kanaaf Oromooleen tokko ta'ee jechuudha. Kanaaf sadarkaatti aanitti dabarree jira jechuudha. Wanni dhumarratti jedhu waan kana gara keenyaan ani maal goonaa sana amma haasawa kanallee guddisuu baannee maal goonaa kajuu san abbuma fedhee waa ta'u wanni jiru waan goonu kana eenyu akkamitti goonaa eenyuufis waa goonaa kajuutu nama mataa barsiisaa jira abbuma fedhee waa ta'u Oromoo godha kan ani jechuu barbaada abbuma fedhee waa ta'u kunoo nuti karaa keenyaan kana goonee jirra isintu kana hanqatee jechuun akka danda'amutti waa godhaa adda bilisummaa Oromootis haa ta'u kabiraa hojii irratti ilaalamaa jechuudha. Hangafootiin waboo keessa jijjiiru gaafa guyyaan kun kabajamuu eegalu aarsaa guyyaa jalqabaa warri godhan kacarraa ta'anii nu keessa jijjiiru jechuudha. Hangafootiin waboon gaafa sana qabsoo eegalanii hangafaatti jiran dargaggoonni Oromoo keetoon harkaa fuudhee qabsoo sana bakkaan ga'uuf tattaafataa jiraachuusaa yookaan qabsoo godhaa jiraachuusaa fi jaallan hangafoota qabsoo waboo duraanii turtanis hedduu gallatoomaa baga nagaan dhuftanii isin jedha. Hayyee gabaan baay'ee jaallattiin tuttuqeera. Ani waan irraa isinii kaasuu barbaadu irra guddaan waan gaaffii uummata keenyaati. Uummata keenya keessa waa hedduu deema. Yeroo qabsoon sadarkaa kanatti deemaa jirus garamitti akka qabsoon kun ba'u maal fakkaata bilisummaadhaan baanamee qabsoon kun akkasitti nurratti turamoo maal fakkaata akka jedhudha. Bilisummaadhaan yoo baane saboota ollaa wajjin biyyoota ollaa keenya wajjin jiran wajjin saboota nu keessa jiran wajjin diinota keenya wajjin addunyaa wajjin akkamitti jiraannaa kan jedhu gaaffii adda addaa uummata keenya keessa deemaa yeroo jirudha jechuudha. Hunda keessan keessa mataa keessatti kan jiru. Waan kana kanaafi waliin kaasnee dubbachuu barbaada jechuudha. Jalqabatti kakaasuu barbaadu kaayyoon keenya maali? Kaayyoon ka'umsa keenya kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoodhaan maali kan jedhudha. Akkuma hundi keessan irraa quba qabdan yookaan irraa beektan kaayyoon addi bilisummaa Oromoo irratti uummata Oromoo kakaasu bittaa alagaa jalaa baasee gabrummaa jalaa baasee waanjoo cunqursaa biyya Itoophiyaa sanaan irratti saaree jiru jalaa baasee uummata Oromoo uummata bilisa uummata biyya qabeessa uummata ofii isaatiin hiree isaa murteeffatu taasisuu fi qabsoo deemsisaa jirudha jechuudha. Gabaabaatti kan kaayyoon keenya. Erga kaayyoon keenya kana ta'e tarsiimoon qabsoo bilisummaa Oromoodhaa maali? Waan nu ittiin sochoonu, waan nuti ittiin taliigalu maali? Uummata keenyaaf yeroo adda addaatti ifa goonerraa moora mallee ifa akkatti ta'uu barbaada. Sochiin addi bilisummaa Oromoo godhu qabsoo hidhannoo. Karaan nagaa yoo dadhabame qabsoo hidhannoodhaan hidhatee diina biyya keenya irratti humnaan uummata keenya gabroomsaa jiru lolee injifatee Oromiyaa walaba tokko ijaarudha jechuudha. Isa kana irratti ejjennoo dhaabbataa qaba jechuudha. Dhaabota siyaasaa Oromoo kaan irraallee kan adda godhu adda bilisummaa Oromoo isa kana.
booyyi Oromoo egereen Oromoo bilisoomtu daangaa Oromoolee ka tiksu biyya Oromoolee nagaasaa ka deemu humna waraanaa ijaaramee dantaa saba Oromoodhaaf dhaabbatu tokko jiraachuu qabaa kan jedhu filosoofii kanaan deemaa jechuudha. Kanaaf jecha qabsoon hidhannoo tarsiimoo keenya keessaa isa tokkodha jechuudha akka adda bilisummaa Oromootti. Kabiraan qabsoo dippiloomaasii. Dippiloomaasiidhaan uummata keenyaaf fira horuu, maalummaa Oromoo barsiisuu, haayyoo Oromoo barsiisuu, tarsiimoo qabsootti godhaa jiru kana addunyaa hubachiisanii hegeree Oromoodhaafis ta'e Oromiyaa amma sochii warraaqsaa gootu kanaaf firroottan qabsoo hawwachuu fi horachuu humna warraaqsaa taasisuudha jechuudha. Kanas yeroo goonu kanuma keessaan ka qabsoo siyaasaan deemu jalatti gaaffiileen uummati keenya kakaasu gariin tarsiimoo ta'ee kan jiru jira. Gaaffiileen uummati keenya kaasu qabsoo hidhannoo fi qabsoo siyaasaa fi dippiloomaasii sanarraa alatti qabsoo dhimma diinagdeeti. Qabsoon diinagdeen godhu gaaffiin diinagdee fi uummati keenya kaasu gaaffii jalqabaati. Abbaa biyyummaa irratti kaasee gaaffiin diinagdee abbaa qabeenya lafaa jechuudha. Oromiyaan kan kooti jedhee uummati Oromoo Oromiyaa falmachuu akka danda'u diinagdeen isaa ka lafa jala jiru ka lafa farra jiru hundinuu kiyya jedhee gaaffii lafaa akka inni kaasu uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo isa kana gajjabeessee uummatatti kakaasaa jechuudha. Imaammata mootummootii darban keessatti gaaffii lafaadhaan wal qabatee biyya Itoophiyaa keessatti gaaffii dhufu mootummaa Itoophiyaa aangoorratti hambisee waan hin jirreef mootummootiin dhufan ka Dargii haa ta'u ka Wayyaanee haa ta'u mirga uummata bal'aa falmuudhaan akka dhufanii waan isaan jalqaba uummata keenya irratti labsanii dhimma lafaati, imaammata lafaati jechuudha. Lafti kan mootummaatii jedhaniitti labsu. Addi bilisummaa Oromoo kaayyoo imaammata mootummaan Itoophiyaa har'a ce'umsaa qabatee jiru kanarraa ka darban irraallee adda kan isa godhu lafti kan uummataati. Lafti kan indiijinasii abbaa lafaa ka daga baasa, ka dhoqqee baasa, ka cabsee daggala sana baasee jalqaba irra qubate lafti kan saatii jedhu. Gaaffiin lafaa gaaffii lafeetii Oromoo. Lafa keenya dhabnaan aadaa hin qabnu, afaan hin qabnu, sabummaa hin qabnu, diinagdee hin qabnu jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaa dhaabota Oromoo kaan heera mootummaa Itoophiyaa fudhatanii ka socho'anis haa ta'u gariirraa kan inni adda godhee mul'isu keessaa tokko gaaffii hundee gaaffii lafaati. Lafti immoo kan uummataati jedha. Uummati illee keenya illee kanarratti hundaa'ee keenya jedheeti lafti kan Oromoo ta'eef falmaati jedha. Ka'umsi egaa erga lafti kan abbaa biyyaa ta'e ka'umsi Oromoo protest amma jennu biyya keessatti fincilamaa jiru kun maalirraati? Akkuma eegalatti inni ka'umsi kuni cunqursaan, hacuuccaan, saamis, dhiibbaan daangaa dhabee biyya Itoophiyaa keessatti gara malee yeroo deemu biyyuma kamiinuu keessatti objective condition ka ta'e haalli gara malee ammaatu yeroo ka'u uummati irra danfeeti fincila kaasaa jechuudha. Diddaa kaasa. Oromiyaa keessatti haalleen kun immoo jiraachuu irrayyuu darbee cunqursaan, hacuuccaan, beelli, gadadoon, gabrummaan, daara'uun jiraachuu irrayyuu darbee irra dhangala'e. Nurra dhangala'e. Uummati keenya kana baachuu yeroo dadhabu haalli kanarra deemsisu kan isa dadhabsiisu waan jiraateef diddaasaa Oromiyaa guutuu keessatti danfisee kaase jechuudha. Oromoo protestii ka jennu diddaan kanarraa eegale jechuudha. Ka jalqabaate uummati Oromoo alaa keessaan gaaffiisaa itti aanu godhatee diddaasaa agarsiisuun barbaachisaa akka ta'e kanallee itti dhaammannaa jechuudha. Dargaggoota keenyas kanarratti kakaasne waggaa dheeraa hojjetaa turanii jechuudha kanarratti. Kabiraan
artistoonni keenyi diina jalatti hin bullufa jedhu waggaa dheeraa hojjetaniiru. Gahee siyaasaa guddaa qabatan artistoota Oromoo. Walleelee warraaqsaa kan itti diddaatti agarsiisan, kan itti uummata keenya kakaasan guddoo gahee olaanaa akka artistoota Oromootti kan qabatu hin jiru. Gahee isaan kafalan kana kunuunfata gara fuulduraattis aartiin akkasiidhaan uummata keenya dhugaasaa haqasaa kan himu jajjabeeffataa akka deemu uummata keenya artistoota keenya jiran biyya keessaaf alatti akka inni kakaasu, akka inni dammaqsu, akka inni jajjabeessuu fi kana akka saba tokkootti akka dhaaba tokkotti imaanaa isinitti dhaammannaa biyya keessaas kan irratti hojjennu jechuudha. Waraanaas waraaramatiin bee saddeetiin bee nagarii fe'isaa hubannaa jira. Inni yeessi dirjit guddaa irratti beekalaa fi harargee ture. Nagar zalaqee bayyanaaf hojiinii waa information dabarsaa ture. Akka ammaan tanaatti telefoona fudhadhee dha'uun haratu hin qabu jechuudha. Waraana keenya dha'uu deemu. Ana immoo horii ta'e nyaachisaa jira jechuudha. Bilaanceewwan qaba. So wanti kun nu gargaaree jira jechuudha fayyadamuu dandeenyu. Obboleen kiyya immoo yeroo dheeraa silaa seenaa haasawanii hin fidnu waa hedduu jedhamu jedhe obboleen kiyya tokkoon keenya maal goonaa jenneef gaafachuu qabu. Arra horii naan jechuu barbaadu nuti walii galuu dandeenyu obboleen kiyya waa dipiloomaasii warratti godhamee jira horii gargaaru qabnaachuu waan qabu maaliin biyya maaliin jedhamu kiriinaa bituuf hin jaallu kaan huccuu fi bitaa jedha huccuu haa bituu kaan kophee biti kiyya kun waan godha ibidda beektaa gisee shidayyoo kabiraa jalatti ammalee ni dhaama. Nuti qabeenyi keenya diina sanuu sossoosuudhaaf dhugaan sin jedhu mineera silaa qabaanne karaa Somaaleen gosa bultu. Gosa san itti gaafatamaa sun Somaaleen isaan ture. Mootummaa gaafachuu isa hin jiru. Godamichuma gosa irra kan itaa si dabarsa. Murannoo yoo jiraatte diinni waliin harkaa jiru murannoo waa hedduu godhuu dandeenya. Bilisummaa Oromoodhaa namuu tokkolleen ka parsantii hanqasii qaban kanaa qabayyuu jiru. Bilisummaa Oromoo sadarkaa siyaasaa dhaabni siyaasaa Oromoodhaa uumamee arma geeffee isaa hangafa. Tokko juba qofaas dhumaas. Kabiraatti jiru abaluu jedhanii hin jiru adduma bilisummaa Oromooti. Kan dhaaba siyaasaa bilisummaa Oromoodhaatiif dhaabbatan isuma qofa namni ni beektan. Oromoon sadarkaa olaanaatti adda bilisummaa Oromoo jala hiriiru. Bukan bahagia adalah ia ada bersama orang jadi hidup. Kami sahaja berarti menjuru waktu berjuang. Ada bersama orang mulai hasilnya siasa bersama orang mungkin kaya berkhabar itu dia mungkin mana beliau. Keenya jenne qabsoo mana baane hangaarra duubatti deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Turre nusa kanofi dabrani
tasan jilbeeffannu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu rakkoo qabsoo bakka hin kenninu beelaaf deebuuf tasan jilbeeffannu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna qabsoo hin lakkifnu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu Keenya jenne qabsoo mana baanee hangaarra duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Bakka hin kenninu beelaaf deebuuf tasan jilbeeffannu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu rakkoo qabsoo bakka hin kenninu beelaaf deebuuf tasan jilbeeffannu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu. Kaafi kaayoodha bakkeenya galmaan keenya jenne qabsoo mana baanee hangaarra duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne.